السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متجال الله حكم يرتنا كيسني سنين جدا الروان تك ولله للأبن فيديو بريدوي سندور مال سيدني فيديو كان لايك شير جتشون دقتنا أتلست شير جتشون دقتنا نما براك جاي نمني كفاية دم جتشودا مال لالو في سيدني أنتوني مالي جتني أكملتي monetization بالبلا كينيا راتي yeroo monetize taane gaafa monetize taane booda bilbila keenya viidiyoo keenya yeroo gadhiifnu yeroo hunda beeksisa irra hidhachuun keenya hin oolu. Beeksisa oduu hidhanne yoo gadhiifne homaa birriin lakka'u doolaara lakka'u waan ta'eef beeksisa dirqama irratti hidhuun barbaachisaadha. Egaa beeksisa kana akkamitti hidhanna? StreamYard keessa seennee asiif achi deemnee marqamaa oollee doolaara jala seennee kallattii doolaara itti ilaalan san biraan deemnee monetize godha nam tokko amma karaa salphaa namni keenya hundi beektan karama dura beektan karaa salphaa ta'e isinitti agarsiisa. Itti hedduun nama beekuu dandeessanii garuu YouTube studio bilbila keenya irra jiru application kana yoo argitan application kana fayyadamneeti akkamitti akka waliin monetize on godhannu monetize beeksisa irratti hidhannu viidiyoo gadhiisuu deemnu viidiyoo live irra gadhiisuu deemnu haa ta'u viidiyoo directedhaan gadhiisuu deemnu akkamitti akka on goonu isin mul'isa jechuudha. Amma fakkeenyaaf YouTube studio keessa seenna anamma viidiyoo tokko live seenuu deema viidiyoon kan kuni as keessaan isinitti agarsiisa. Viidiyoon kuni jirtu uummata qaalii kan jedhu kan jalqaba irra jiru kun viidiyoon kun jechuudha. Viidiyoon kun upcoming ta'eera gadhiisuu deemaara. Daqiiqaa muraasa booda gadhiisuu waan deemuuf viidiyoo kana oduu godhin oduu yookaan immoo Chrome bilbila keenyaa keessa gad hin dhiisine akkamitti beeksisa dura irra hiina Chrome keessa seennee oduu margaman YouTube studio bilbila keenyaa irraan jechuudha. Innaa kana waliin ilaallaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kana akkuma hundi keenyaa beektanii as tuttaniiti playlist save play to playlist isa jedhu kanatti save playlist keessa galfattu dura viidiyoo live irra gadhiisuu deemtan kana playlist keessa galfattu an playlist keessa galcheera waan ta'eef waliin ilaalla. Amma as keessaa guutumatti baheeti playlist bilbila kiyyaa seena as keessaa guutumatti bahee playlist bilbila kiyyaa irra seena YouTube studio kiyyaa jechuudha. YouTube studio amma viidiyoon koo martinu gadi beeksifni irra hidhameera garuu viidiyoo ammaa san beeksifni irra hidhamee hin jiru. Maal godha as dhufee playlist kana bira seeneeti playlist bira seenee live jalaa qaban viidiyoo kiyya hundayyuu live kana jala gara dhumaa irra deemee viidiyoo san argadha jirtu uummata qaqqaaleessa jedhu kana viidiyoo kana gara dhumaa kanarra deemee argadha jechuudha. Viidiyoo kana irratti mataa isaa gadhaa'eeti bakka kun qalama qabdu tana bakka gargaartan yoo isin mul'ataa jiraate bakka qalama qabdu tana maal godha kilik godhaa jechuudha. Isiisan gadhaa'eeti seenna akkuma thumbnail irra hidhachuu deemnu jechuudha. Deebitanii as bira dhuftan kun monetization doolaaraan isin jirtu tana adiidhaan jirti amma isii adiidhaan jirtu tana maal goonan bakka tana tunna bakka amma waan diimaan isin mul'isaaru kana gattuttanii jechuudha hundi keessanuu. Eegas booda monetizationiin kun ofii irra jira. Monetization ofii irra jiru kana waan qalama qabdu tana waan akka tuqaa jirtu kana gattuun dheeti oonii godhannaa jechuudha. Kun ofii irra jira oonii irra deebifna. Oonii irra yoo deebifnu akkana ta'a hundi isaa tiikii qaba wantoonni kun hundi isaa tiikiitti ta'a. Display ADC jettu tanaan alatti hundi isaa ooniitti ta'eera jechuudha. Eegas booda tuqaa tana tun duuba deebinaa kun monetizationiin kenna oon ta'eera. Eegas booda save goona. Save isii jettu tana gattuun save goona. Kun monetization kenna amma oonii ta'eera. Dura adiidhaan jira wanti doolaara fakkaatu tuni amma maal taate bulee taateerti. Kanaafuu viidiyoo keenya yoo gadhiifnu beeksifni irra hidhameera jechuudha. Monetization oonii irra gooneerra beeksifni irra hiineerra jechuudha. Kanaaf beeksifni nu taphata. Oduu viidiyoo godhini irra hidhannee jechuudha. Kanaafuu akkanatti hidhachuu dandeettu hundi keessanuu karaa salphaadhaan jechuudha. Namni monetization akkamitti itti hidhannaa viidiyoo gadhiisuu deemnu akkamitti beeksisa irra hiinaa eessaan itti hiina jedhanii namoonni hedduun dhiphachuu hin barbaachisu.
Kanaafi kun asumaan karaa salphaadhaan irratti hidhachuu ni dandeenya jedha. Amma viidiyoo biraatiin wal arginutti naaf galatoomaa. Amma viidiyoo biraatiin wal arginutti nagayatti. Garuu san dura wanti isin dhaamadhu laayik gochuu hin dagatina, sabiskiraayib gochuu hin dagatina.